jirra jirtu kun Jaafar Aliiti. Dhiifama. Jirra jirtu kun OBN sagal. Dhiifama ammallee dhiifama guddaa nu godhaati. Jirra jirtu kun Jaafar Ali. Jirra jirtu caqaftoota sagalee tanaa an Jaafar Aliiti. Fookasii godhii waan eegalteef seen abbo. Dhiifama. Waa malee akkanaan hin seenne. Jirra jirtu kun Orazi Entertainment sagantaa Sunsumaati. Sunsuma jechuun waan ho'ituudha. Sunsuma jechuun waan irratti waa bilcheessanii. Sunsumni kun hiikaa hedduu qaba. Ammas nutis sagantaa Orazi irratti sagantaa addaa Sunsuma jedhamu tokko akka haarawaatti eegallee jirra. Warroonni YouTube kanaaf haarawa taatan subscribe itti roobsuudhaan sagantaa kana bilaashatti daawwachuu dandeettanii fuulduraaf waan baay'ee hojjechuuf deemna. Amma gara sagantaa dhufeetitti seenaa. Sagantaan kiyyaarra tooppikiin kiyya waa lama irratti hundaa'a. Waa lama irratti hundaa'a. Wanni lamni inni irratti hundaa'u waa'ee OBN Horn Afrikaa jennee bannee jirraa jedhanii jiru obbo Addisuu Araggaa faanti. Akkasumas ammallee Muudama gaazexeessaa koomeediyaanii Jaafar Aliiti. Kanaaf hanga dhuma sagantaa keenyatti akkan waliin turtan abdii guutuu qabnaa. Amma sududumaan gara sagantaa keenyatti haa deemnu. Orazi Okay. Eega mee jalqaba OBN irraa eegalla. OBN international jechuun waan addunyaa guutuu waliigalaati jedhanii Ameerikaatti sagantaa istiidiyoon tokko banamee jira. Istiidiyoo san abdii fixee faatu keessa hojjetaa akkasumas gaazexeessonni muraasnis hin jiru. Maqaa isaanii amma sirriitti yaadadhu. OBN international jedhanii bananii jiranii asiin dura OBN international kana asiin dura maal hojjechaa tureme? Ani beeku homaa waan hin argine international jechuun addunyaa guuturra waan jiru sila sassaabanii Oromoo fi Oromiyaa wal qunnamsiisuu ture. Kabiraan mallee OBN biyya keessaa maal hojjetaa jira? Yoo dhageenyu OBN sagalee ummataati jedhan. OBN sagalee ummataa jechuun rakkinna ummata Oromoo addunyaan gahu rakkinna ummata Oromoo kana sirriitti gadi baasee Oromoo fi Oromiyaa wal qunnamsiisu rakkinna Oromoo ibsuudha. Guyyaa gammachuu fi gadadoo Oromoo ibsuudha. Waan garaa nama nyaatu OBN sagaleen ummataa ka'amma jedhan kuni sagantaa guyyaa gootota Oromoo irratti waan takka waan isaan qopheessan hin jiru. Namoonni gariin waan kana haala haala garagaraatiin ilaalaa jiru. OBN sagalee OPDO ture achi booda ODP ammoo sagalee biltiginnaati. Biltiginnaan ammoo goota wayii hin qabdu. Waan miidiyaa irratti jedhamaa jiru anillee yaada kana sheerin godha. As gidduutti waan ani isin himuu barbaadu asirratti Orazi Entertainment irratti sagantaan dhiyaatu sagantaa madaalawaadha. Akka sagantaa waan ofii kiyyaa yaadu kun kiyya jedhee akka yaada kiyyaatti dubbadha. Sagantaan amma asirratti waliin hordofuuf deemnu gamaa gamanaan gara biltiginnaallee warra jiru gara mormitootallee bakka hunda waan jiru yaada madaalawaa isinii dhiyeessina. Mee Addisuu Araggaa OBN banamuu isaa barreeffama inni fuula Facebook irratti barreesse ilaallee wajjin haa deebinu. OBN Horn of Africa jedha. Amaarinyaa kataachi jedha, afaan Amaaraa jalaan jira jedha. Sagalee ummataa kan ta'e OBN chaanaalii lammaffaan guyyaa hardhaa tamsaasa yaalii eegalee jira. Chaanaaliin kun OBN Horn of Africa jedhamee akka waamamu mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee jira. Kaayyoon guddaan chaanaalii kanaa walitti hidhamiinsaa fi obbolummaa ummatoota gaanfa Afrikaa cimsuudha. Keessummaa walitti hidhamiinsa ummatoota gaanfa Afrikaa dhugoomsuuf tattaaffii godhamaa jiru keessatti ummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa gahee irraa eegamu
akka bahan godhuudha. Kanaafuu chaanaalichi afaan Oromoo, afaan Ingilizii, afaan Arabaa, afaan Somaalee, afaan Tigree, afaan Kiswaalii, afaan Affaar, afaan Amaaraa, afaan Sidaamaa, fi afaanota biroon oduu, sagantaawwanii fi qophiilee bashannanaa garaagaraa kan tamsaasu ta'aa jedha. Hayyee Horn of Afrikaa akka isaan jedhanitti haa ta'uti. OBN biyya keessa jiru mee waan takka wanni inni hojjechaa jiru waan takkallee jechuun sagalee uummataa eegatee miidiyaan uummata ofiitiif iyyuu sagalee hin ta'in miidiyaan afaan Amaaraatiin afa qallaxxee jedhaniin miidiyaan waa'ee mootummaa qofa haasa'u. Afrikaadhaaf waa godha jedhee wanni ayyaadu tokkollee hin jiru kun yaada dhuunfaa kiyyaatti. Amma yaada namoota waa'ee OBN banamuu ilaalchisee namoonni sooshaal miidiyaa gubbatti yaada namoota muraasa yaada caaltuu Taakkalaa Abaatuti. Yaadni si akkana jedha. Afrikaa bahaatti dhiisi shaambuttiyyuu hin ilaalluu. Maamunaa bo'ammoo akkana jedha. OBN Horn Afrikaatti dhiisiti. Horro guduruutu namni ilaalu hin jiru jedha. Gaazexeessaa OBN duraanii kan OMN amma Abrahaam Abbaa Fardaati Abrahaamti. Yaadni isaa akkana jedha. Dubbii gaanfa Afrikaa jedha. Biyyi teenyatuun gaanfuma Afrikaa irratti dorgomtii jedha. Biyyi teenyatuun gaanfuma Afrikaa kanarratti dorgomti. Gaafan yuunivarsiitii Finfinnee galu laayibarariin John F. Kennedy gaanfa Afrikaa irraa tokkoffaadha naan jedhan. Galmi barkumee kunillee ijaarsi isaa akka dhumeen gaanfa Afrikaatti kan isa gahu hin turree jedhan jedha. Wirtuun gabayaa Gimbi kan Adaamatti ijaaramu gaanfa Afrikaa irraa hiriyaa hin qabu jedhan. Waan magaalotaa fi dhaabbilee Itoophiyaa gaanfa Afrikaa kana ilaallatanii mul'ata baafatu. Bataskaana fi masgida jabaa yoo ijaarree xumurame gaanfa Afrikaa kana keessaa hangafataa jedha. Qonnaan bulaan keenyas sangaan qotullee oomishtummaan isaa gaanfa Afrikaatti kan gitu hin jiru. Sangaan abbaan kiyya tokko sooree miilan sababa koronaa kan gabayaa hanqate sangoota gaanfa Afrikaa hunda caala. Ana yoo fudhattan gaanfa Afrikaa kanatti namni hamma koo isin jaallatu hin jiru. Abrahaam Abbaa Fardaa kan jedhamu mee gaanfa Afrikaa kanatti dhageessanii beektu ana malee. Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirma gaafadhaa. Zinaabuu Daamxee fi Salamoon Dibaabaa dorgommii gaanfa Afrikaatiif qophaa'aa jechuun qoose. Gaazexeessaan OMN Abrahaam Abbaa. OBN ilaalchisee miidiyaa hawaasaa gubbatti wantoonni haasahaman kana fakkaata. Amma sududaan kan nuti dabarru gara Jaafar Aliiti. Muudama Jaafar Aliitti dabarra. Orazi Jaafar Ali akkuma hundi keenya iyyuu beeynu gaazexeessaa cimaa ture. Akkasumas komeediilee garaagaraa akkasumas wantoota garaagaraa hojjechuun beekama gaafa biyya keessa ture. Achi booda biyyaayis bahee OMN cinaa dhaabbachuudhaan beekama. Dhugaa walii wanna jechuun hin barbaachisu. Haalli inni amma keessa jiru ammoo namoota hedduun walitti isa buusaa jira. Yaada isarraa hin eeggamne, yaada fokkataa, yaada namni kun kalee Oromoof qabsaa'aa ture jedhee haga namni shakku takkatti yaadota madaala hin kaafne hedduu kaasaa tureera. An akka dhuunfaatti Jaafar Aliitiif kabajaa guddaa qaba. Garuu yaadonni inni dhiyeessan akka daa'imaa waa arrabsuu sa'a 24 Jawaariin arrabsuu waan hin taane waan fokkataa barreeffama isaa to'an amma iskiriinii gubbaatti baasuu hin barbaadu. Isin hundinuu akkuma argitan jechuudha. Waa'ee Jaafar Ali ilaalchisee mee yaadota dhiyaatan wajjin haa ilaallu. Muudama gaazexeessaa fi komeediyaanii Jaafar Ali jalqaba kan ibse Addisuu Araggaa Qixxeessaati. Barreeffamni isaatti akkana jedha akkuma hundi kennayyuu argine muudama jedha. Gaazexeessaa Jaafar Ali itti aanaa daayirektara olaanaa OBN fi qindeessaa damee OBN Horn Afrikaa ta'ee akka hogganu muudamee jira jedha. Yaadota achuma koomentii Addisuu Araggaa jalatti ka'an keessaa muraasa yaadota nama kulfisanis ta'uu mala mee muraasa wajjin haa ilaallu. Anwaar Muhammad akkana jedha. Baga gammaddan
amma booda nagaa nuuf kenna jennee abdanna. Waan barbaadu argatee jira. Sababuma kanaafuu qabbanti nuuf buutee galatoomaa jedha. Amma booda sooshaal miidiyaa gubbatti nuun arrabsuu jechuu isaati. Kan biraa Kiyyaa Muhammad tokkolleen akkana jedha. Kan jawwee fi qeerroo mulluc godhee arrabse hundi aangoo argata jechuudha. Oppiidiyoon najisa duraanuu jedha. Ileensaa waaqummaa akkana jetti. Na hin ajaa'ibsiifne. Sareen namuma lafee jalatti darbeef duttii Jaliil Jawaar akkana jedha. Aangoo keessan ciree irratti namatti laattanii laaqana irratti namarraa fuutan san hin dhaadhessinaa. Maraafuu yoo namuuddan Jawaarin faa dhukkee irraa kaasa. OBN lafa jala dabarsa. Isinummaan namuudaa malee dhukkee irraa kaasuuf dhukkee takkaan dhukkee irraa kaasa takkaan dhahaa jedha. Inni biraa caayaa abbaa caayaa jedhamaas biyya Jarmanii kana jiraata. Bakka hojii teetii amma harkatte obbo Jaafar Alii bara hojii gaarii siif haa ta'u jedha. Ahmad Qaasim Jamaal ammoo akkana jedha. Dur nama baratee waraqaa qabutu hojii argata. Amma nama Jawaar arrabse qofatu hojii argata jedha. Leensaa Damee ammoo akkana jetti. Dura kanaaf akka saree dutaa turte kajeeltu baga ga'een haa jetti. Boonsaa Awwal ammoo akkana jedha. Namni kaayyoo sabaa dhiisee dantaa murnaatti deebi'e hundi isin biratti cimaadha miti. Anis ka'een Jawaariif qabsaa'ota biroo isiniif arrabsaa ministeera nagodha kakaka jedha hin kolfa. Heeran Jawaar Muhammad ammoo akkana jetti. Waaw baay'ee gaariidha. Otoo aangoo kennuu fi baattanii akkuma Jawaar ganitti guyyaa adiin isin gana dheebuu aangoo qaba. Daariktara OBN waan ta'uu dhabeef boohaa bahe baga imimmaan isaa haqxaniif cundhuuricha kanaaf jedha. Abdiisaa Baaccaa Jaarraa ammoo akkana jedha. Gaazexeessaa Jaafar Alii kan jaaladhu bifa isaa yookaan maqaa isaa osoo hin taane dandeettii isaati. Daa'imummaan sagalee isaa bare. Jaafar carraa ogummaa isaatiin uummata Oromoo akka tajaajilu argateera. Amma marsaalee hawaasaa irraa bu'i. Ogummaa dur si beeynu saniin ogummaa si jaalannu saniin hawaasa keenyaaf hojjedhu jedha. Itti naa himaa jedha. Jaafar Alii dhageette. Muhammad Hasan ammoo akkana jedha. Jaafar Alii amma muudama kanarra turuu feeta taanan arraba jawweetti jabaachuu qabda. Barri kun gantootaaf hima ta'ee bar jedha. Biftuu Gadaa Gobanaa ammoo akkana jetti. Akkasi kuno bara hojii gaarii siif haa ta'u jetti. Ripileey gara 55tti isi jala jira. Inni biraa Faayizaa Iliyaas akkana jetti. Maarree duraanuu kanumaaf booyaa turtee miti. Haha anyways bakkuma isa fakkaatu galee jetti. Usmaan Baayyuu gaazexeessaan OBN duraanii akkana jedha. Manni Muhammad Aadamoo fonqolcha Jaafariinis qaarisuuf fagoo hin jiru. Taayitaan Oppiidiyoo fi hoomachi aannanii tokko barakaa hin qabu jedha. Gaazexeessaan OBN ammoo waan aare fakkaata. Zinaabuu Daamxeeti. Dhugaa Oromoo akkasumas waan itti fakkaate hundayyuu otoo hin sodaanne dubbata. Zinaabuu Daamxee akkana jedha. Yeroo ammaa Zinaabuu Daamxee OBN keessa hojjechaa jira. Akkana jechuun komii isaa dhiyeesse. Nuti hoo jedha. Waan keenya bulchuuf ni hanqanne moohomaa hin beeknu. Inni maaliif muudame jechuu kootuu hin taane waltuffachaa tabba waan baanu natti fakkaachuu didee inuma na dide jedha. Zinaabuu Daamxee Alii yookaan Caffee Raammis yaada barreeffama xiqqoo dheeraa dhiyeesse. Jaafar Alii baga gammadde. Kana booda waan waywaachaa turteef harkattee jirta. Ani waa lamaafin siif gammade. Aangoo jireenya kee guutuu hawwaa turte xiqqaattus harkattee jirta. Kana booda itti gaafatamummaa waan qabduuf akka ijoollee FB irraa waa bocoluu ni dhiifta je'een yaada. Dadhabbiin kee kan arrabaa lafatti hin hafne. Dhuguma halkaniif guyyaa hojii godhattee yeroo Jawaar arrabsitu akka Oppiidiyoo irraa waa harkachuuf yaaddee tahe naaf gala. Kana booda garuu amala kee kan amma duraa qabaachaa turte san jijjiirtee akka hojiitti deebitu abdiin qaba. Miidiyaa irrattis himuudhaan kan akka OBN'tti dorgomu gochuudha sirraa eeyna.
Dadhabina OMN komachaa waan turteef ammas situ karaa OBN guutuu qaba. Oromoo Jaawartu diige jettee booyaa turtes akka itti ijaartee akka ati ijaartee nu garsiiftu shakkii hin qabu. Kana dura aangoo tana arkachuuf nama hunda ciniinaa turte. Kana booda garuu yeroon waa arrabsan yookaan komatan dabartee jirti. Yeroo ta'e Oromoof sagalee tahuu rakkoo Oromoo tan OMN hin gabaasin gabaasuu hayyoota Oromoo OBN irratti dhiyeessitee seenaa Oromoo akka barsiisan godhuu diinummaa naftanyaa fi OPDO'n Oromoo gootee fi godhaa jirtu ummata keenya hubachiisuu irratti xiyyeeffadhu. Kana booda kan si madaalu hojii teeti. Hojii ati miidiyaa OBN irratti hojjettu ta'uu hin dagatin bara hojii gaarii jechuun xumuree caffee raammis yookaan alii. Xibabuu simee ammoo akkana jedha. Jaafar Alii iddoo walaloo irratti dubbisu argateera. Ji'a 3 yookaan 6 booda gaafa isa buqqisan mardoo yookaan taaziyaa ammumaan qopheessaa. Addisuun shoomamuu fi waggaa tokko guutuu dallaa OPDO bilxiqinnaa jala kaachaa turte. OBN Hoorn Afrikaatti dhiisii sulultaattu namni ilaalu dhabameera. Jalee jedha. Gaazexeessitoota Oromoo miidiyaa sanarratti hojjetaniif kabajan qaba. Qeeqni keenya isin hin ilaallatu jedha. Ni Kadiroo Elemoo ammoo akkana jedha. Jawaar Mohammad fedhii fi dheebuu aangoo hamaa qabaa jetti. Warri bilxiginnaa aangoo argachuuf karaan Jawaar arrabsuu fi maqaa balleessu. Jawaar of arrabsee muudama argachuu qaba. Dhiyootti Jawaar of arrabsee ashaagiree faarsuuf eega. Kana malee karaan gabaabaan aangootti dhufaniin hin jiru jedha. Kadiroo Elemoo. Jaafar rogeessi miidiyaa hawaasaa keenya Yaaya Bashiir ammoo akkana jedha. OPDO jalatti garaa guuttattee buluu fi hambaa muudamaa kajeeltu. Akkasitti darban yoo feete arraba qarattee sabboontota irratti bobba'uu qabda. Ilmooleen jalaa ol dhuftus kanaaf nu jalaa yaate. Hanga arrabni ishii qunca'utti nu arrabsaa oolti. Ilmaan dhamaatu tunneen rabbumatu itti fuudhee jedha. Caaltu Taakkalaa Baatoo ammoo akkana jetti. Muu haadhoo koo daariktara OBN ta'uudhaaf waan meeqa xeebaa turte jetti. Biimaan bilxiginnaa yookaan OPDO duraanii kiyyaa argee ammoo akkana jedha. Boordii OMN keessaa shiraan yoo ari'amtes hamma ogummaa dandeettii fi ga'umsa hojii qabdutti mana hojii OBN keessa hojiin ni jira. Baganuuf muudamte. Yeroo hojii gaarii siif hawwaa jedha kiyyaan Harargee. Ogeessi miidiyaa hawaasaa Kadir Duubetis akkana jedha. Yoo namichi kun iddoo kanatti ji'a 2 ol hojjate maal jette naan jedha. Bilxiginnaan ga'umsaan osoo hin taane Jawaar Mohammadii fi Abaa arrabsuudhaan qabxii gaarii yoo qabaatte si muuddi. Gaafa hajaa sirraa fixatte ammoo akkuma Muhammad Adamoo Birhaana Masqal Abbabaa sanyiitti si darbiti. Ga'umsi barnoota Jaafar Alii Templaas akkasuma Jawaar fi Abaa arrabsuun MA qaba. Maayik Maayoord jecha kiyya kana qabadhaa jedha. Kiyya Harargee akka itti dabaluun ammas akkana jedha. Hangaasaa Ibraahimii fi Kaabbuu Taatiifis itti aanee ramaddiin hojiin kennama jennee abdanna. Kun ta'uu qabaa jedha. Yaada kana kan goolabnu yaada Hangaasaa Ibraahimiin akkuma hundi keenya beeknu. Hangaasaa Ibraahim afaan Oromoo barreessuu hin danda'u jechuun dhugaa dubbachuuf kan hundi keenyaa hin beekna. Barreeffamni kulleen qubeen sirrii malee caccabtuudha. Haa ta'uti barreeffamni kun kan isaa akka hin ta'in shuurlii namoonni beeknu hin beekna. Mee yaada Hangaasaa kana haa dubbifnu mee. Hangaasaa Ibraahim akkana jedha. Hangaasaa Ibraahim warri hin beekne Hangaasaa Ibraahim tarii jechuun namoonni hedduun beekuu dhabuu dandeettanii. Hangaasaa Ibraahim jechuun kana mee viidiyoo kana daawwadhaa. Ilmaan ijoolleen buna jala dhalate. Buna. Namni buna osoo hin dhugin oolu jiraa hin jiru. Ni beekne bakka isin irraa fiddan. Gaafa buna osoo hin dhugin oolu sagal shaaqaa banaa oolla. Hamuummachaa oola. Ilmaan ijoolleen buna jala dhalate. Kunoo ani iyyuu nama dhunne akkana gochaa jiru laala. Hirriibana jechaa jiru. Shanqillaw. Maalumaaf iyyuu Hangaasaa Ibraahim gaafa haasoftu jibba akka bittinsaa jirtu quba qabaadhu.
وفي كيرت تجيب بس اللبسة تملي يوم تورمو رتي موميتي سيجليرا ولد 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 أكساتي كين ولد أكيد ما ولد أكيد وافق ولد أكيد سبن ولد هذا كين ولد تدمنا أنا مكرابراتين نفتيت كوناني سمين كوفتو يا أخي هندت أبين يو حسفت مو أكل من ما سوت هجد إحاسي سوتا إيه سوت بترجع قام نفس وانت جد سبران دبر لياك ما إنك إتنو أكاد إتنو كنا دوبرتين على جرادك أبدو سو إتنت نجات أتي مو أنتو تسال باسا نجات يجون النيستو قاسين جرا دوبك يشيك ولياك أوف يا إلمان ميشنري ده يا إلمان ميشنري كيسا قدر ورا نمالي جولة نرجع نبينا يجون دكتور كينيا دوفادا جانتلا نمجلة أبيت ديما ولا لا كينيا دوفادا بيكان كينيا دوفادا هايو سانين كبجن بيكا سانين كبجن إرجن نونمات يجو بيكا دا كجر أما كبيالا براتي يجرو وولان لي نموتا بيالا براتن دكتور جاني وولان لي إرنا قدان ساني نمو مغارة بولا تاجرو قد نمو مبدن نوجو अमेरिका कैसा तायब बरते समूसा बदन मुमजिरती अमेरिका कैसा तायब बरते समूसा फदिसु मुमजिरती नमकेन्यान सिtti बुजरा hasilanam gosa hasilanam foni kharini inni fonki yatawu anu turaifatu sakanumatu fonki yaye sai suma khanatu man narrai ana binna kunamman tokkuma je naman antufadu yechu khabara ten sitti mujra be hasila doktara قشاشة قد قالوا ما ولقى قل كل نورمو تانجرن خرجوا جام كنا رفانيتا تشد دلتن خرجوا ندر كنا رفانيتا تشد دلتن بنا جولة بنا جلد دلت طبعا نتنا ورنوت جولة بنا جلد دلت ورا بنا غورو دارو في غندري في غجام يا تشكي سدلته قد تجرا شانك إلا نشد دلت منيلي كشد دلت خبنا غورو تشد في تشد دلت هندروك أفان أورومو سيرة دبته أنا أورومو دجى كايو تكيس سينا أنا أورومو دجى كابسو تكيس سينا كابسا جبا تبي أورومو تيجاتي مستودي جبا مسيسا شانك إلا لين بكيو ددلت جولم بنجلة ددلت شانك إلا نودي تكيس تواني أورته تبي أورومو دا بدن كتكا كوتي بللي سجلتوف مال بنجلة ددلت المان شانك إلا دا وري أورومو انتين كل كونتان يسادفته أتشيمي where is the origin of كل كونتا originin kullu konta da bakitti wal horte jirtu es an oromo da itte qabso te kaisa jirtimi qabso samani de manin shankillonni jechuudha qabson teenya afafan joyte akka milkoine taate turte hanga arratti jechuudha Tanzania da gadufan Sudani gadufan an bekaman kan qibiluda gurracha kan wanta ayta waqam wal khaysa la qabe jira brabeeri te jira damni tum shankillan sani guddan ajae oromon barte Video daawwattanii walitti deebine hangaasaa Ibrahim yaada hangaasaa Ibrahim isinii dubbisa. Jaafar Ali hayyuu Oromoodhaati. Nama namni ergatuu miti. Jaafar Ali nama eega FB'n dhufe eega Facebook dhufee qabsoo eegalee miti. Jaafar FB dura qabsoo keessa ture. Jaafar nama dandeettii cimaa qabuudha. Kan bakka haajibutaan Jawaar Muhammad Baanaa kan bakka haajibutaan ifiif qabee qabsoodhaaf yaada irraa guurrachaa itti fayyadamaa ture. Nama itti dhihaatee dandeettii isaa sirritti beeka. Oromoon gandummaaf nama jalaa hin deemne hundi dhugaa kana ni beeytiidha. Barreeffamni caccabaa waan ta'eef dubbisuuf iyyuu nama rakkisa. Tokko ilaalcha siyaasaa isaatiin nama yaadu yoo arge gantuu fi nama ilaalcha siyaasaa isaatiin ala laalu yoo arge gantuu fi wallaalatti silakkaawa. Kun ammoo hanqina guddaadha. Jaafar itti aanaa OBN fi qindeessaa OBN Horn Afrikaa tahee muudamuun murtee sirriiti. Dandeettii hoggansa miidiyaa sirritti qaba. Kanaafuu jijjiirama fida jedhee abdii guutuu irraa qaba. Haajibutaan jedha ammallee Jawaar Muhammad Baanaa. Haajibutaan yoo jala hin deemne yoo isaaf maallaqa hin guurre yoo isaaf kijiba isaa dhugaadha jettee hin faarsine ati maqaa gantuu siif laannan hin dalayduu abdii kutadha.
nuti kan jala yaanu ni qabna nabii keenya rasuula keenya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofa jedha. Mee amma waa'ee nabi Muhammad alaihi wasallam maaltu fide as biratti hangasa maaltu fide mee wanni as stupidity kan kee maaliif as bira fidam maaltu fide amma waa'ee kanaa waa'ee namni tokko amantii tokko irraa bahee gara amantii biraatiin dubbiin haasamaa jiru dubbii siyaasaati maaltu kana si fide yoo lakki nama jilbiinfachuun halkanii guyyaa nama hojjechuun nama sana akka nabiyyi hordofuu taate atin nabiyyiin kan kee taayee fa'a jechuudha dhugaa dubbachuuf sorry yaada madaala hin kaafne xiqqoo irratti waa wannaa jedheefi sajala yaana jedhaa kanarraa kan hafe yaada jalaa fi dhugaa jala yaanaa muudamni qalladaa miti hundaaf walqixa bochuu fi bochiftuun iyyiftuu fi iyyisiiftuun hinaaftuu fi hinaafsiftuun girrisaa fi girriftuun hundi keessan homaa isin godhuu hin dandeenyu homaa isinii godhuu barreeffamni sirrii malee caccabaa waan ta'eef hin ulfaata homaa isinii godhuu hin dandeenyu sabri isin yaa kennu iftaa jiraadha ergamtuun namni ergamtuun hundi jajjabina isiniif waa bara hojii gaarii isiniif akkasiiti hin dheeressu asumarratti gabaabsa yaada Orazi entertainment osoo hin taane yaada dhuunfaa kiyyaa dhumarratti itti dabala. Jaafar gaazexeessaa cimaa turte akkasumas gaafa Jarmanii dhuftellee jechuun anaaf sirrii wal beeknaa ammallee an kabajaa guddaa siif qaba akka ilma Oromoo tokkotti yaadni an siif dhaamulleen takka asiin durallee yaada sirratti kennee hin beeku maaliif namni kun nama guddaadha waan godhu hin beeka yaada jedhu irraa ammas waan gootu hin beekta garuu waan takka dubbachuu fedha. Fakkeenyaaf waan hin taane feesbuuka feekii fa'aa wanta maxxanfame sheer gochaa Jawaarin fakkeessaa arraba hin taane barreessaa turte hagana maalgala Jawaar arrabsaa turte waan sirraa hin eeggamne bilxiginnaa deeggarii homaa rakkinne qabu garuu yaada fiduu qabda yaadan deeggaruu qabda dandeettii qabdu saniin deeggaruu qabda dandeettii qabdu saniin yaada wal falmisiisaa yaada amansiisaa fiduu qabda malee akka daa'imaa girrisa maalii ilmaan maalii kun sirraa hin bareedu ture ammas hin dhiifta jennee abdii guutuu qabna ati nama guddaadha nama kabajaa qabu kanaaf of hin xiqqeessinii amma booda hin gahaa miidiyaa kanarratti baga rabbi si muude sagalee ummataa ta'imee amma komii asiin dura OBN irratti kaafachaa turtesi amma OBN waan seenteef sirritti hojjattee akka mul'ifnu abdii guutuu sirraa qabna Jaafarii keenya akkasiiti inni biraan mallee bara hojii gaarii siin jenna waan biraa maal siin jennare an si kabajaa si jaaladha ilaalchi siyaasaa keenya garuu sirri malee addaan fagoodha waan itti amante qabadhu deemi andantaa kiyyaa miti garuu akka daa'imaa ijoollee akka daa'imaa waa hin arrabsini akka ijoollee waa arrabsuun sirraa hin eeggamu hojii kan kee jabaattee akka itti fuftu abdii guutuu sirraa qabna rabbi si haa gargaaru amma booda garuu arraba akka daa'imaa san dhiisi Jaafar sirraan bareedu abbaa ilaalcha siyaasaa feetillee yoo qabaatte itti fufii sun wannaan jedhu inni biraa ammallee inni biraa ammallee OBN Horn Afrikaan kuni sila maal hojjechuuf mee ambar kana ajaa'ibe maaluma ittiin hojjechuuf mee OBN ka ittiin bulu gibira ummata miskiina hiyyeessa irraa sassaabamuun bula amma mee maal ittiin hojjechuuf deemtan maal ittiin hojjechuuf deemtan ummata biyya keessaatiif sagalee hin taane gibira ummata hiyyeessa irra sassaabdaniin waan mee tana rabbummaa waliin nu afiduu hin laallaa international jettanii kabantan irratti soomaa wanni takka waliin nu agarre hin jiru Araafuu akkasiiti OBN international kan jettan kanallee Minnesootamatti qii godhee dhaabate akkasiiti sagantaan keenya kanarraa kana fakkaataa fuulduraaf sagantaan kun itti fufuu qabamu ittiin fufin yoo jettan yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessa akkanatti dadhabnee isinii waraabnee edit goonee isin biraan geenne internet irra geenne isin subscribe san tuquudhaan komentii barreessuun laayikii gochuudhaan YouTube keenya yoo ammoo yaanni isiniin ta'in dislike bakka lama jira takka kana jetti takka akkana jettiimi kan nama yoo sagantaan isinitti hin tolin akkana jettu san tuqa yoo isinitti tole ammoo kana tuqanii jechuudha
Akkasii fuulduraaf sagantaa bal'inaan sagantaalee garaagaraa babbareedoodhaan walitti deebina sodaa tokko hin qabnu waan nutti fakkaatee osoo saayidii yookaan garee hin qabatin madaalawa taanee isiniif waan hunda dhiyeessuu itti fufna galatoomaa ulfaadhaa.